Ashama kam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaanneerraa hanga xumuraatti nu wajjin tura. Marii mootummaa fi obbo Furmaanni karaa nagaan hanga argamutti murannoo qabna. Maayik Hamer Gidaamitti amantoonni 9 waldaa keessaa baafamanii ajjeefaman. Waldaa Makaana Yesuus. Itoophiyaan buufata doonii argachuuf mootummaa Soomaaliyaa fi Keeniyaa waliin marii geggeessaa jirti. Oduu kanneenii fi kan biroos qabannee dhiyaanneerraa nu wajjin tura. Ergamaan addaa US kan gaanfa Afrikaa Maayik Hamer marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi obbo ulfaataa waan tureef yeroo gabaabaa keessatti bu'aan barbaadamu argamsiisuu akka hanqate dubbatan. Qondaalli US kun marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi obbo gidduutti Taanzaaniyaatti godhamaa ture irratti jaarsummaan hirmaachaa turan. Maayik Hamer bu'aan barbaannu yeroo gabaabaa keessatti fiduuf ulfaataa ta'eera yaada jedhu kan kennan walgahii koree dhaabbii hariiroo alaa Koongireesii US kamisa darbe dhimma Itoophiyaa irratti geggeesse irrattidha. Walgahiin kun koree dhimma Afrikaa ilaallatu jalatti mata duree Itoophiyaa abdii fi balaa haala yeroo imaammata US jedhuun geggeeffame. Mariin kun abdii fi balaa Itoophiyaa keessa jiru maal akka ta'e hubachuu fi dhiibbaa imaammata alaa US Itoophiyaa fi naannichatti qabdu irratti kan xiyyeeffate ture. Waraana gaaga'aa kaabaa Itoophiyaa goolabuuf gahee olaanaa kan ba'an Maayik Hamer waliigaltichi milkaa'ina guddaa ta'us walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa fi Amaaratti geggeeffamaa jiru irraa mariin nagaan akka xumuramu dhiibbaa gochaa akka jiran dubbatan. Qondaalli kun walitti bu'iinsi naannolee lamaan keessatti geggeeffamaa jiru biyya isaanii akka yaaddeessu miseensota koree kanaatti himaniiru. Lolli kun gaaga'ama lubbuu, sarbama mirgaa fi mancaatii dinagdee mudachaa jiraachuu himuun qaamoleen lolatti jiran lolarraa akka of qusatan hubachiisaa bahuu isaanii dubbataniiru. Hidhattootni garaagarummaa isaanii gara mariitti fiduun akka furmaata waamichaa dhiyeessan jechuun kanuma hordofee waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa Taanzaaniyaa mariirra turuu ibsan. Maayik Hamer dhibdee jiru waraanni furmaata akka hin taane hubachiisuun ji'ootaaf dhiibbaa erga gochaa turanii booda qaamoleen lamaan gara marii Taanzaaniyaatti dhufuuf dubbataniiru. Ammoo furmaanni hanga argamutti yeroo fudhachuu danda'a jedhan. Ergamaan addaa US Maayik Hamer dhugaa ba'umsa koree dhaabbii hariiroo alaaf kennan keessatti furmaata barbaadamu yeroo gabaabaa keessatti fiduun ni ulfaata. Marichi ulfaataa ture Daar es Salaamitti torbee lamaaf walakkaa ture. Jijjiiramoonni gaggaariin jiru. Furmaanni karaa nagaa hanga argamutti murannoo qabna jedhan. Mootummaa fi obbo gidduutti bu'uura kennanii fudhachuu irratti murannoo fi fedhiin jiraachuun barbaachisaa akka ta'es dubbataniiru. Itti dabaluun rakkoo nageenya naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti mudate furuuf tarkaanfii waraanaa fudhachuun furmaata akka hin taanee fi mootummaan karaa marii nagaa furuu akka qabu ejjennoo Ameerikaa ta'uu mootummaa Itoophiyaaf beeksisuu himan. Lola naannoo Amaaraa keessatti geggeeffamaa jiru wal qabates carraan yoo jiraate mariisisuu fi marii nagaa akka godhamu deeggarsa gochuuf qophii ta'uu dubbatan. Rakkoon naannoo Amaaraa kunis karaa lolaa hidhannoo furmaata akka hin arganne jala muranii dubbatan. Itti dabaluunis labsii yeroo muddamaa naannicha keessatti labsame akka ka'u miidiyaaleen naannicha galuu akka danda'anii fi tajaajilli intarneetii adda cite deebi'u mootummaa Itoophiyaa gaafachuu dubbataniiru. Naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti ajjeechaan adeemsa seer malee raawwatamu dararaa fi hidhaan akkaan yaachisaadha kan jedhan Maayik Hamer kana mootummaaf ifa gooneerra haasaa keenya hundaa keessatti kabajamuun mirga namoomaa xiyyeeffannoo ijoo hariiroo alaa bulchiinsa Baayiden ta'uu hubachiifneerra jedhan. Haala qabiinsa mirga Itoophiyaa keessa jiruun gammadoo akka hin taanee fi akka fooyya'u mootummaa Itoophiyaa waliin dubbii godhan akka itti fufanis dubbatan. Koongireesiin Ameerikaa koree dhimma alaa walitti qabaa koree dhimma Afrikaa kan ta'an Joon Jaamsi haasaa baniinsaa taasisan irratti bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa qeeqaniiru. Jaamsi waggoota muraasa darban keessatti wanta Itoophiyaa keessatti mudatee fi ammas ta'aa jiru kaasuun biyya baha Afrikaa Itoophiyaan hariiroon ishee Ameerikaa waliin qabdu hir'ataa dhufuu dubbatan. Jaamsi waa'een Itoophiyaa hammuma bara adeemaa deemuun mootummaan Itoophiyaa nagaa buusuuf fedha akka hin qabne hubachaa jira. Wanti mootummaan Itoophiyaa nurraa barbaadu keessumaa mootummaa Ameerikaa irraa barbaadu rakkoo dinagdee hammaataa dhufeef furmaata argachuudha jedhan. Miseensa paartii Riippaabilikaanii kan ta'anii fi Miishigaan irraa kan filaman Joon Jaamsi mancaatii waraana Tigraay qaqqabsiisamas naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti itti fufeera jedhan. Dabalataan Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuuf yaada kaasuu ishee waraana biraa kaasuu danda'a jedhan Maayik Hameriin gaafataniiru. Gaafii miseensota irraa dhiyaateef booda Maayik Hamer imaammata alaa Ameerikaa fi fedhii Ameerikaan Itoophiyaa irraa qabdu irratti ibsa kennan. Bulchiinsi Joo Baayidenii fi Kaamaalaa Haaris faayidaa uummata Itoophiyaa guutuuf biyyattii keessatti dimokiraasii akka babal'atuu fi misoomni dhufuu barbaada jedhan. Ergamaan addaa gaanfa Afrikaa ta'anii erga muudamanis waraana kaaba Itoophiyaa dhabamsiisuu fi muddama hidha haaromsaa waliin wal qabatee jiru tasgabbeessuu irratti akka xiyyeeffatan himaniiru. Erga waraanni kaaba Itoophiyaa xumuramee gara Itoophiyaa kan deeman Antoonii Bilinkenis waraanicha keessatti miidhamtootaaf haqni jiraachuu akka qabuu fi itti gaafatamni jiraachuu dubbii ijoo imaammata alaa isaanii ta'uu himan. Waraana Tigraay keessatti yakka namoomaa kanneen raawwatan irratti himatni akka banamuuf mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa irratti dhiibbaa gochaa jira jedhaniiru.
Maayik Hamar waraanni Tigraay dhumatus loltoonni Eertiraa daangaa Itoophiyaa guutumatti gadhiisanii akka hin baanee fi humnoota TPLF hidhannoo hiikkachiisuu fi gaggeessuun ammas harkifachuu himan. Daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraay irratti wal dhaban ammas furmaata akka hin arganne himuun waliigaltee TPLF fi mootummaa federaalaa mallatteessan karaa guutuu ta'een hojii irratti akka hin oolle ibsan. Dabalataan Maayik Hamar akka hojii jalqabaniin gara Tarkii fi Yuunaayitid Arab Emireet deemuun dirooniin ammalee biyyi isaanii Itoophiyaaf kennan biyyicha keessatti balaa geessisaa jiru akka Ameerikaa yaaddes dubbatan. Gama biraan dinagdeen Itoophiyaa daddaaqama guddaa keessa galuu kan himan Maayik Hamar biyyattiin qaala'insa jireenyaa waggoota lamaan darban keessa giddu galeessaan % 30 ta'uu himan. Waggoota 20 darban keessa bifa hin mudanneen sharafni biyya alaa Itoophiyaa sadarkaa gadi aanaa irra ga'e kan jedhan Hamar dhimma dinagdee ilaalchisee Itoophiyaan IMF waliin mariitti jiraachuu himan. Muummeen ministeeraa Abiyyi Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuun dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jechuun isaanii qaxanichatti waraana biraa yaaddoo kaasa jedhu uumeera. Maayik Hamar biyyoota qaxanicha irra darbee Ameerikaafiyyuu yaaddoo ta'uu himaniiru. Hidhaa haaromsa ilaalchisee Ameerikaan faayidaa waloo karaa mirkaneessuu danda'uun waliigalteerra akka gahan hojii dippiloomaasii itti fuftuu akka jirtus himaniiru. Godina Qellam Wallaggaa Gidaamitti amantoonni waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaa 9 osoo kadhannaarra jiranii fudhatamanii ajjeefamuu geggeessitoonni waldichaa himan. Taateen kun kan raawwate dhuma torbee darbee gaafa jimaataa 24 bara 2023 yoo ta'u aanaa Gidaamii ganda mana Haabotti halkan osoo waldaa keessatti kadhataa jiranii erga fuudhamanii bakka biraa geessuun ajjeefaman. Waldaan warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaatti gaggeessaa kutaa lallaba Wangeelaa fi Tiyooloojii kan ta'an Dr. Lalisaa Eeliyaas miseensonni waldaatti 9 jalaa ajjeefamuu dhugaa ta'uu himan. Amantoonni bifa kanaan ajjeefamuu isaaniitti gaddiitti dhagamu kan himan Dr. Lalisaan Sinodoosii Beegii Gidaamii sabakaa Gidaamii jalatti kan argamtu waldaan tokkummaa mana Haamoo jedhamurraa erga fudhatamanii gaafa 24 jimaata darbe ajjechaan amantoota irratti raawwachuu himan. Jaarsoliin yookiin gaggeessitoonni waldatti koreen dargaggoo fi akkasumas tajaajiltoonni kan biroo kadhannaa bultii osoo geggeeffatanii halkan sa'aatii 8 irratti humni hidhate namoota 9 qabatanii adeeman jechuun akkaataa ajjechaan kun itti raawwate ibsa. Torbee kana keessa Gidaamitti namoonni nagaa waldaa keessaa fuudhamanii ajjeefamuu fi suuraan namoota kanaatti kan jedhamanii fi humnoota mootummaan ajjeefaman kan jedhu miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa jira. Waldaan Makaana Yesuus garuu namoota kana eenyu akka ajjeese ammatti adda hin baafanne jedhu. Ajjeefamuu isaanii mirkaneeffanneerraa garuu qaama kana raawwate adda hin baafanne jedhan Dr. Lalisaan. Oromiyaa Kibba Bahaa godina Arsii aanaa Sirkaa keessatti dhiittaa mirga namoomaa loltoota mootummaa Itoophiyaatiin uummata irratti raawwatu hammaatee itti fufuu maddeen himan. Godinoota baadiyyaa aanaa Sirkaa kanneen akka Waajjira Aphasaa, Biduu Baalaa, Heellaa Amaajaa, Heellaa Xaaretaa, Galaabee Amaajaa, Macaaraa, Soojii Sodee, Gallee Hulaalaa dabalatee kanneen biroo keessatti dhiittaa mirga namoomaa hamaan raayyaa ittisa biyyaatiin raawwatamaa jiraachuu himan. Sadaasa 23 bara 2023 irraa jalqabee raawwatamaa kan jiru hanga ammaatti namoonni 8 raayyaa ittisaatiin ajjeefamuu kan himan maddeen Sadaasa 28 bara 2023 ganda Waajii fi Konnee jedhamu irratti dargaggoota lamaan kan maqaan isaanii Jamaal Haaji Aadamii fi Maammee Haaji Kadir jedhaman qabuun erga hidhanii booda halkan mana hidhaatii baasanii ajjeesuu maddeen aanichaa himan. Gandoota Waajjira Aphasaa fi Biduu Baalaa jedhaman keessatti manneen uummataa gubuu, uummata buqqisuu, horii uummataa qalanii nyaachuu fi gochoonni faallaa namoomaa ta'an bal'inaan loltoota mootummaatiin raawwatamaa jiraachuu maddeen himan. Hawaasni raayyaa ittisa biyyaa fi bulchaa aanaa Shirkaa obbo Tasfaayee Bayyanaa irratti komii guddaa kaasaa kan jiru yoo ta'u sababa raayyaa ittisa biyyaan uummata fixaa jiru keessaa tokko sababa qondaala aanaa Sirkaa ta'uu jiraattoonni himan. Aanichuma ganda Xaaretaa Heellaa jedhamu bakka Coollee fi Birbiroo jedhaman kan qubate raayyaan ittisa biyyaa horii uummataa qalee nyaachaa jiraachuusaa maddeen himan. Bulchiinsi aanaa ammoo hawaasni dirqama raayyaa ittisa biyyaatiif soorata akka dhiyeessan ajajee uummata rakkisaa kan jiru ta'uu jiraataan gandichaa dubbate. Nama nyaata fiduu dide miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhanii tarkaanfii irratti fudhatu jedha jiraataan gandichaa.